O Baay'ee zaman paranjin jiraatu baatter Oromoon jaalalan beektu Booraanis alaan gaafasa teenya kutini muuziqaadha. ni beeyna Jaarsa mamma jala been haatee dhufte. ni beeyna bootis isa kan uran kaayani mamma been. No, wallahi billahi o paranjin jiraatu baatter Ormeessa. Mucaa eenyu badoo. Ko gurmeessa ichaatu boolta ko jilaaltani. Kiisitti naa banta moo daliila san. Ya rabbi ya kan banu deemu. Mamma been roomaansii eegale faamilii. Telegiraamuma sun wayii fi qaba qaalichuu kun subaatal. Waduh, kita apa sih video ko tayo? Yaa boo Egaa kitaaba taate kiis taate beeku. Yaa ni faamee na dhiisi yaa amma Dr. Sheekh Ali Shulee dhaggeeffadhu. Boo Aye, isa dhaggeeffachuu Kita apa eeyyamu tayo ati dulu? kan Nanti dhaggeeffadhu ban. yoo waa nuti egaa dura isaan zeebee maal taate ati bareessuusi. Aye, nin beekaa daliila malee waan haasoo itti mamma been itti bani. Nama sheekaa kanarraa waggaa isinii mana fudhattanii akkam isin goonu. Telegiraama dhaqii kiisi godhi. Telegiraama sanumaa banantee barsiifne qo'eeti firra. Jazba maaliin barsiisaa jiran No gaabara. faranjiin. Otoo faranjiin jiraatu baatter Oromoon jaalalan beektu Booraanis alaan gaafasa teenya kutini ni muuziqaadha. beeyna boo ni beeyna Jaarsa mamma jala been haatee dhufte. ni beeyna boo isa kan uran kaayani mamma been. No, wallahi billahi o faranjiin jiraatu baatter Ormeessa. Mucaa eenyu badoo. Ko gurmeessa ichaatu boolta ko jilaaltani. Mudura gurmeessa jee guddi bani haama. Jaaltanii jahin gaafasisaati maal ta'a? Tuula olinga. Badhoodhaan siin jedhee bar. Eega. Gurmeessaa likkii malattiin jaaladhaa fi afaan kennan buuna fi siin jedhee. Anas na jaaladhu gaagaalichaan. Mee bani ishee. Baduh, angkas lagi so sa ka baduh. Itu fa. Akkamitti obsa qabaadda barachuun fadha. Awwaan barumsaa kanarra nin jejjera beekta. Nagu'ee comment mute eenyuun nagu'ee mina kaasaa du'ameera. Okay, lakkoofsa tokko barreessi. Eenyu miitu godhe? Beetii faa miitu godhin naagaasa. Nama jabaa mama Hin beekan. danda'u barreessuu hin danda'u. Akkamitti Akkamitti danda'a? danda'ame yaaboo. Okay, ono. Barreessi mee ammaayyee. Beetii miitu godhina. Yaa koflumaan eegalte kaminumaa. Beetii. Akkami nagaa. Jirra nagaadha. An daftaraa fi qalama if bira kaa'een taa'aa jira. Barumsa itti jirtaa matis. Yaa Roomaansi nu barsiisaa jira waan ta'eef. dhugaadhaan isuma eeggachaan jira. Yaa. Amalaa badhoo keessumaan si zaaree argisiisaa laala amalaa Okay. si barreessan jira laala. Eesar WhatsApp immoo. Silaa inni maqaa waan fudhattu ati. Amma beensirraa waan hin fudhadha. Dhugaa si himame. Badooyyee. Wayyeeyyee. Nuti as baasi mee waan reefu jettiyyee. As baasi haa burtuu guraaranii galchan. In jaalatta jechuudha taate. Akka nuti barumsumaa barbaanneeti yoo dhiistees rakkoon qabanite. Irraan kaannu. Bara osoo faranjiin jiraatu baattee Oromoon tun jaalalan beektuun siin jedhee bara. Booni beeyti hin jenne gaafa Oromoo keessa faranjii jira. Akka keetii kana fa'aa jira. Hayi maal taate moo beekaa? Obboleessa kiyya baran beektuun siin jedhe. Ati faranjii irraa barteef duuba dirqama Oromoo guutuun faranjii irraa baruu qabdi. Hidhi isaan qaban nutis ni qabna. Wallaa nama isaanii gammachiisudha. Hidhi isaan qaban nutis ni qabna. Inumaa teenya kuntaalaa alhamdulillahi. Teenya kuntaalaa alhamdulillahi. Inumaa hidhi isaan irra wayyaa nu kanneen maal onni faranjii jechaa ooltu. Wayi. Isaa rufisee. Waa hunda faranjii harkatti hin galchina.
Gurme. Eenyu banta? Ragaa ragaa ilchan. Raasaa je'e barnuu akka faranjiitti wal jaallachaa jirra. Akkasii miti inni sirrima dubbate. Hai. Yaada isaa kanaas ni ta'e inuma. Deebala jechuudha. Maqaatti barreessatuma aappii kis jedhu fayyadamtaman. Siibida. Inuma aappiin jiraa'u. Boobar miiliyoona hordoftoota miiliyoona qabaar. Inni sun. Lichana kun amma Siiliin sun. ati faara wala amma gisee amma baru jirta na fakkaata. Amma baru jirta. Asiif haaroo jaatan. Asiif haaroo jaatan. Asiif beddeedha. Gurme. Aboo gurmeen uddu forsa raarii gurmeen kami gurmee jechaan olin. Wayi. Men jaasa badoo. Amma is dabbara Mahamad Shaarukaan jiyoon siyaa mita na booda.